jechan nabani waayeessaaf galanni guutee afaan koo keessaa. Jechan nabani waayeessaaf galanni guutee afaan koo keessaa. Laftonaan koo saalalisee waaqayyo boojuu deebisee gajjedheen deemuumsi achi boqu buusee. Kaleessa kan na geggeesse waaqayyoodha waaqayyoodha waaqayyoodha. Boris kan na geggeessu waaqayyoodha waaqayyoodha waaqayyoodha. Kaleessa kan na geggeesse waaqayyoodha waaqayyoodha waaqayyoodha. Boris kan na geggeessu waaqayyoodha waaqayyoodha waaqayyoodha. Laftoon akka saalalisee waaqayyo boojuu deebisee gajjedheen deemuumsi achi boqu buusee. Kaleessa kan na geggeesse waaqayyoodha waaqayyoodha waaqayyoodha. Boris kan na geggeessu waaqayyoodha 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 waaqayyoodha. Hallelujah. Lakkaan gadin buu jalloota wajjini ulfina naaf wayyaa Yesuusii wajjini. Lakkaan gadin buu jalloota wajjini kabaja naaf wayyaa. Ambulance nala siyaada simbarbada yeroo hundaa siyaada simbarbada yeroo hundaa. Akka dhiyeetti naafum dukkanaa'uunifa inni seenaa jijjiiruu Yesuus nuufa. Akka nama abdiin qabnetti maaliif hangadda innoo yeroo hundumaa waan gaarii naaf yaada. Akka nama abdiin qabnetti maaliif hangadda innoo yeroo hundumaa waan gaarii naaf yaada. Hedduun ajaa'ibam hojiin harka keetii danda'ee callisuun miidhaan himaa hundatti. Kan kaleessa hojii kee uturraa jeffadhu kanarraatu caalemmi eegamaan lubbadhu. Sirraan jiruun jabaa guddaan gonkumaa sidhaamirraa jireessi hunduma si bitama gadi jedhee abbaa koo silaan dabaraku. Saya hullu makana Yesus bekesi kaba Yesus bekesi kaba Yesus bekesi kaba. Kita Yesus yang merakyat akan jeru. Sehingga nanti aku rakasnya jadi lega anak tergama. Mangko irinya berapa besar? Dunia syarat terjadilah. Dunia syarat salut terjadi ayat terbakar. Mereka syarat hera akan kau kata mas. Kami tidak pernah makan Yesus. Haleluya. Amen. Yes. Rada so. Arra kasih wang kali mata tincam dia wakai serna lafala. Makanya itu gudata. Jadi yang keba malo tunja ya. Yesus abdi hinga yerunduma harga sore
kenya gumatati Jesus nan ufanun jati jirta kanafun dusi wameta gufta Jesus maranatha Jesus abdi kenya yuma arbasuri satwa mana kenya gumatati Jesus nan ufanun jati jirta kanafun dusi wameta gufta Jesus maranatha maranatha jechan nabani waayeessaaf galanni guutee afaan koo keessaa jechan nabani waayeessaaf galanni guutee afaan koo keessaa laftoonaan koo saalalisee waaqayyo boojuu deebisee gajjedheen deemuumsi achi boqu buusee kaleessa kan na geggeesse waaqayyoodha 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 boris kan na geggeessu waaqayyoodha 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 kaleessa kan na geggeesse waaqayyoodha 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 boris kan na geggeessu waaqayyoodha 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 laftoon akka saalalisee waaqayyo boojuu deebisee gajjedheen deemuumsi achi boqu buuse kaleessa kan na geggeesse waaqayyoodha 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 boris kan na geggeessu waaqayyoodha 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 የደረቁ አጥንቴ ዓለም ለሞልኛል ጽዋዬንም ደግሞ ጌታ ሞልቶልኛል በሞት ጥላ ብሄድ የቱ ያስፈራኛል ልዑል እረኛዬ ነፍሴ ለመለመች 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 ጌታን ስላገኘች ለመለመች ለምለም ወይ akka passport biyya ala deemu fedhanii fudhanii siif kennamu. Ameen. Baay'ee. Namoonni deemnaan garuu namoonni hedduun kanatti qabanii gassiisuu didan. Ati tokko akka sana rukuteeti akkicha iteedha ati hin dabalu. Ameen. Akkasitti nal. Obboleen siinan boqqolloo isheetiin arge mana keessatti. Boqqolloo isheetiin garuu amma sa'aatii kana jiraatu jiru isaan beekamu. Garuu hin tumne na bibbina. Boqqolloon kun itti siin falfalamu silakkis jireenya isheetiin naan jedhu. Nana argeessirratti. Hallelujah. Adaasin dhugameedha keessaan qorqor. Jaraamu keessaa sii banamu diti. Akka samiirra akka nama kanaan fakkaan akka aloota kanaan fakkaan dhufee karaa alaa shiiqisaa kiyaasii baasan. Mataa kennaadha sana ameen jira dabaate. Hallelujah. Nan arge tiraansfoormerii guddaa fuula kennu bakka. Tiraansfoormeriin kun ibsaa sirriin kennu. Ibsaa inni kennu dinuumisiidha. Maana haala kana bageessuudhaan hafte. Tuma. Sirratti jalqabu. Lafa mana kee jireenya kee arge. Erga arge booddee ibsaan kee akka ijoollee aawwatu si biqiluu arge. Waaqayyo obdaan kun keessaa bahin jireenya tokko siidhaan dhaye. Akka naanne Yesuus. Yeroo nan darba nan sokka jettu hiriyootuma kee gubbuusitti dhaye. Harootuma gubbuusitti dhaye. Har'aa booddee waaqayyo isaanis sigituu godheera. Boqqolloon kun sii barbaadamu. Inni ammaa irratti inni deemte mana baaburaa galte. Itina deemuu kee uffatee nyaatte. Waaqayyo kennaan jiru. Jireenya uffeeruu sii kennayya. Hallelujah. Ergaa firii qaba. Achas naannaa akka jirtaasu. Lafa bu'aa jirtu kolfinee kaata. Hallelujah. Amen. Maay yuuta. Sirraan jalqabe. Waaqayyo akkasii jedhe. Isa dhalteetti hin qabbaneeffannete. Jireenya dabarseetti hin qabbaneeffannete. Akka fuula maadduu sii baay'e. Jesus. Mama. Amen. Jesus. Yes. Oke, apa tadi? Hallelujah. Waaqayyo kee. Amen. Nama dhabde, hin cabde, hin meeratte, hin boosse, garaa kee jette qaba, miidhama qaba.
fayyad. Miila amma mataadhaan kee guutuun fayyad. Garuu madaa arge. Madaa kee kanatti qilleensa arge. Maanni na waaqayyo taa'e nan gammachiisa. Lafa burreen laadhaaf waraanameen taa'u. Re'een taa'u. Gaddaan taa'u. Waaqayyo durreen sii kenneera jedha. Amen.